gara sagantaa keenyaatti haa ceenuuti barsiisaa Geetaa Ammasaa irraatiin meenan eegala. Guyyaan ayyaana qillee kun maaliif kabajama? Itoophiyaatti immoo torban tokko boodatti hafeeti kan inni eegale. Isa kana mee hordoftoota keenyatti himaati mee haa eegallu. Egaa maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Akkuma ati bagattiin isin geejjiban dhaggeeffannoon keenyas keessaniinuu dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniin ga'e. Akkuma beekamu hawaasa Oromoo biratti ayyaanni kun maqaa moggaasa adda addaatiin beekama. Naannoo tokko tokkotti ayyaana qillee jedhama, ayyaana ni jedhama, ayyaana gannoo jedhama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namaatiif waadaa galeen nama ta'ee dhaladhee badii isin raawwattanirraa isinin fayyisa jedhee waadaa nuu gale sana kan ittiin dhugoomsedha. Kanaaf ayyaanni kun amantoota kiristaanaa biratti ayyaana bu'uura fayyina keenyaati jennee kan ittiin amannudha. Fayyinni keenya kan bu'uuresse dhalachuurraa calqabaa. Isa duras wantoonni raawwataman akkuma jirutti ta'e haala mul'achuu danda'uun ifti waaqummaasaa akkuma manna amantaa teenya barsiistuun perfect revelation kan jedhamu jechuun dhugoominaan Waaqayyo kan nutti mul'ate gonka ta'ee kan isa argine dhalachuu isaatii waan ta'eef guyyaan dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos amantoota biratti irra guddeessa dhalachuu isaatiin sirna ho'aadhaan gammachuudhaan sirriitti kan simannee kan ayyaaneffannudha. Egaa sababiin inni karaa addunyaa kanaatti nama ta'e ittiin dhufe waadaa nuu galee ture abbaa keenya Addaam dogongoruus kan ka'e cubbuu fi gadadoo garbummaa keessa waan tureef achi keessaa isa baasuudhaaf Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos nama ta'ee karaa addunyaa kanaa dhufe maqaan isaatu akkuma nutti himutti Amaanu'eel jedhamee nu jidduutti argamedha. Amaanu'eel jechuun hiikumti afaan isaatirraa akkuma hubannutti Amaanu jechuun foon uffachuu nama ta'uusaa kan agarsiisudha. Eel jechuun immoo maqaa Waaqaa isa yeroo baay'ee ittiin moggaasnee beeknudha. Kanaaf Amaanu'eel nama ta'ee nu jidduutti argamee akka keenya nama ta'ee dhalachuu isaatiin bu'uurri fayyina keenyaa kan ittiin ifa ta'edha. Inni kan ofiisaa ofitti ibsedha. Namootaaf jaalala isaa kan ittiin agarsiisedha. Gad of qabummaa namootatti kan ittiin agarsiisedha. Jaalala lamaaf qabu kan itti labsedha. Kanaaf ayyaanni kun ayyaanota gurguddoo gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaaneffannu keessaa isa hangafaa fi tokko goonee kabajna. Addunyaan ayyaaneffatee guyyaa torbaan booda ayyaaneffachaa jirra naan jechuudha. Dhugaadha garaagarummaan lakkoofsa nu biraa fi biyyoota alaa keessatti kan jiru ifadha. Kan keenya akkuma beekamu maqaan illee mootiin biyyoota addunyaa keessa turan keessaa tokko Yuuliyoos Qeesaar jedhamu akkuma yaadattu lakkoofsa kana akka inni barbaadutti gaafa onkololeessa afurra taa'ee boru onkololeessa 15 jedheeti ajajiidhaan labsiidhaan aangoo isaatiin dubbiin akka lakkaa'amu taasisa. Kanaaf kan keenyamu kan duraa sana qabatee waan deemaa jiru lakkoofsi isaan biratti yeroo fuuldura deemu dubaratti immoo tartiibuma isaa qabatee deemaa jira jenna. Maaliifin fedhii namicha sanaatiin mootichi ajaja isaatiin lakkoofsi fuulduratti akka ce'u akka fuulduratti deemu taasisa malee dubbiin lakkoofsi sun guyyaan sun deemmatee akka hin ta'e seenaa addunyaa kanarratti kan barreeffamee jirudha. Kanaaf lakkoofsumtu akka isaatitti kan jedhame bu'uuruma moggaasa maqaa isaatiin jechuudha. Kan keenya immoo akkasii lakkoofsa baraasii yoo dhuftu immoo bu'uureffamuu Roomaan walitti fidaniiti isaan kan akka barbaadanii lakki nuti ka'umsi keenya bu'uureffamuu magaala Rooma otoo hin ta'in dhalachuu isaati jennee akkasitti lakkoofsi keenya garaagarummaan jidduutti uumama.
kana kanin jechuu barbaadu dhiifama sitti baay'ee sanatti fakkaate. Tole hayyee mee ayyaanni kun ayyaanota kaan irraatiin maaliin adda ta'a yeroo kabajamu hordoftoonni amantaa kiristaanaa maal godhaniiti kan isaan kabajan walii isaanii gidduutti yookaan hawaasa waliin jiraatan keessatti haalli ittiin kabajamu kan adda isa godhu yookaan kan ittiin guyyaan kun yaadatamu maal inni mee? Ayyaanni kun ayyaanota biroota kan adda isaatti taasisu Waaqayyo adda ta'ee nama ta'ee nu jidduutti argamuunsaa adda isa taasisa. Waaqatu nama ta'ee dhalate. Tole mee gara Salamoonitti deebi'aati. Salamoon mee ayyaanni kun siif akkamittiin ilaalta? Maaltu adda godha jettee amanta? Keessumaa kabajaa gootee waan affeerteef guddaa kabajamii Waaqayyo guddaa si eebbisu. Ayyaana kana Kiristaanonni ispeeshaalii biyya kana keessa jiran guyyaa borii jalqabanii ni kabaju. Guyyaa isaallee fiksir ta'ee beekamuudhaaf waan tokkoon irraa kan ka'e garuu guyyaadhuma dhaabbataa godhanii biyya kana keessatti kabajamaa jechuudha. Kiristoos dhalachuunsaa kiristaana hundumaaf hundeen kiristaanummaa keenyaa dhalachuusaadha. Yesuus kan nama ta'ee lafa kanarratti mul'ateef akkuma abbaan keenya sila jechaa turan anaafsi cubbuu addaamirraa nuti darbee isarraa bilisa nu baasuuf birmadummaa nu baasuuf jechuudha. Kanaaf Yesuus inni ulfina qabu sun ulfina abbaa isaa wajjin isa wal qixxeessu dhiisee gara biyya lafaa kana gaafa dhufu cubbuun dhala namaa Waaqayyo abbaa irraa gargar isa baase sanaan Waaqayyoof abbaaf nama walitti araarsuudhaaf dhufe Yesuus malee akka kiyyaaf kee kana nyaata lafarratti nyaatee qabeenya horatee mana ijaarratee ijoollee godhatee darbuuf miti. Kanaafuu dhalachuun Yesuus kan namoota karraa baay'ee garaagarummaa qaba jechuudha. Gaafuma dhalatuyyuu durbee Maariyaam irraa dhalatee karaa hafuura qulqulluu dhalatee qulqulluudha jechuudha. Yesuus inni dhalate kuni 100% qulqulluudha mudaan qabu. Sanyiin dhala namaa eenyummaa dhala namaa keessa hin jiru. Nama ta'ee dhalatu malee eenyummaa dhala namaa hin qabu jechuudha. Eenyummaa dhala namaa jechuun cubbamaa ta'ee hin dhalanne Yesuus gaafa dhalatu. Kanaaf kan inni taargeet godhee lafa kanarratti mul'ateef anaafsii irraa cubbuu isaa addaamirraa darbe isa nurraa fuudhuudhaaf malee biyya kanatti bashannanuu dhufe miti Yesuus. Kanaafuu gatii guddaa isa nurra jiru san nurraa baasuudhaaf biyya lafaa kanarratti mul'ate jechuudha. Isa kanadha. Pirotestaantoonni immoo akka amantii keenyatti sirriitti kabaju. Ispeeshaalii karaa keenyaan amantii lamadha kan akka guddaatti goonee nuyi kabajnu. Guyyaa dhaloota gooftaa Yesuusii fi guyyaa du'a isaati. Kanaafuu Yesuus dhalachuunsaa du'uu isaatiif sababa jechuudha. Akka inni dhalachuu isaatiif du'uu isaatiif dhalachuunsaa sababa ta'a jechuudha. Kanaaf gaafa dhalatu du'uunsaa beekamaadha jechuudha. Isa kanadha. Tole mee ati faarfataadha. Faarfannaa kee jalqabaa keessaati mee sagaleedhaan xiqqoo ishee nu dhageessiiti gara gaaffilee kaanitti jira. Haa ta'u. Sittan siqaa jechaa Waaqayyo waaqessinaa. Xiqqaa xiqqoo wajjin waaqessina. Muuziqeessa bukkeedhaa qaba. Sittan siqaa anoo siifan deemaa. Jaalallee koo gajjedheensi bitamaa. Kan na baasu sibiila dheeramaanii. Gaasnisu sin jijjiiru maanii. Kan na baasu sibiila dheeramaanii. Gaasnisu sin jijjiiru maanii. Sittan siqaa anoo siifan deemaa. Jaalallee koo gajjedheensi bitamaa. Kan na baasu sibiila dheeramaanii. Gaasnisu sin jijjiiru maanii. Kan na baasu sibiila dheeramaanii. Gaasnisu sin jijjiiru maanii. Sitti maxxaneessu wajjin jiraadheen ulfina argadhee. Gammachuuf nagaan keessa koo guute sittan boqodhee. Naatti agarsiistee fuula raara kee ati gaarummaa. Filannoo kootii si faarfachuu sittan bitamaa. Tole galatoomii fayyaa ta'e mee gara barsiisaa Geetaa Masaayitti deebi'a. Mee gama mana amantaa ortodoksii keessatti faarfannaa akkamiiti kan ittiin adda ta'e beekamu
keessumaa baganaan yeroo ayyaana kanarratti addatti ni beekamaa kanneen jedhan ni jiru. Baay'ee gaariidha. Dhugaa dubbachuudhaaf guyyaan har'aa kun nama qofa otoo hin ta'in samiif lafti guyyaa itti faarfatteedha. Akkuma mana amantaa keenyatti shoo gooftaan nu dhalatee qorichi keenyaa ifni addunyaa dhalatee ifni addunyaa jedhameet faarfama. Gammachuun kun irra guddeessa kan dursa arganii tiksee horii keessa bobbaasanii turan waan ta'eef haala adda ta'een meeshaa mana amantaa qabdu hundinuu waaqeffama. Kana keessaa immoo inni hangafaa abboonni keenya itti faarfachaa turan baganaadha. Egaa baganaan akkuma yaadattan fakkii ajajoota kurnaa waaqayyoo kan fakkeeffamudha. Chibaan yookiin fi bitaa mirga irratti kan dhaabbatu inni immoo wangeela lamaaniin fakkeeffama. Biluuyii fi Addis Kidaaniin wangeela kitaaba qulqulluu iddoo lamatti akkuma hiramu kakuu haaraa fi moofaa jedhamee wantoota akkasiitiin beekama. Sagaleen achi keessatti immoo jiru garaa giiftii keenya dubroo Maariyaamiin fakkeeffama. Wanti jecha achirraa sagaleen achirraa bahu Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoosiin fakkeeffame. Egaa fakkii baay'ee qaba. Kana keessa baganaan jira. Akkuma ati jette meeshaaleen qulqullaa'aa ta'anii mana amantaatti tajaajiltuun hundaan galateeffama. Kanumaan jechuu barbaada. Tole, mee bara kana Itoophiyaa keessa jechuudha waggoota tokko darbaniitii fi rakkoo nageenya guddaatus ture. Waraanatti yerootti galameerullee ni jira ture. Amma ayyaanni kun ayyaana nagaatii